Faayidaa Finfinnee irraa uummanni Oromoo argachuu malu wal qabatee agam tokko deemeera. Waadaan nyaatamne burus nyaatamu. Godina 5 harkaa dhabdanii Oromiyaa geggeessinaa jechuun danda'ama. Warra isaanii dheebisaan garafe maatii isaanii darare jala galanii warri nuun cunnuraa jedhan. Pireezidaantii Shimallis har'a uummanni Oromoo dhama sana darbee dhadha argachuu jalqabeera jechuu dandeenya. Yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa boolee jiru caala warra Maqaleen itti dhiyaatutu jira. Warra kana maal haa godhu? Kana irratti uummanni Oromoo komii guddaa kaasa. Rakkoo paartiilee Oromoo gidduu jiru hiikuu caala rakkoo TPLF hiikuudhaaf jaarsummaa taa'uu barbaadu. Pireezidaantii Shimallis dhuguma sabboontota Oromootiif hayyoota Oromoo ofirraa dhiibaa jira. Siidaan qeerroowwan keenya inni jalqabaa warra wareegamaniif laphee keenya keessa. Humni addaa Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa ijaaraa jiru dhuguma biyya reebaa jira. Warra uummata keenya dhama obaasaa ture maqaa Oromooti warri bakka bu'uu barbaadu jiru numa keessayyuu. Warra wareegameef immoo siidaa ijaartanii darbuudhaaf maaltu hiramee jennaan jiru. Garuu daangichi xumurame sanaan booda'u. Waadaa galtan agam tokko galmaan geessaniittu. Kabaja dhuunfaatiif jedhaniiti. Waan dhuunfaatiif jedhanii aarsaa kaffalanii. Pireezidaantii Shimallis Abdiisaa akka ilma Oromootti kun ta'e dhuguma rafeen bulaa. Hacaaluu mootummaan maal ta'eeti? Dhugumaan akkuma bara wayyaanee sana abbumta arge mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti uummata Oromoo dhufee dhaanaa jira. Madaalliin sabboonummaa kun maaliin? Kana booda daangaan olaantummaa seeraatti kabajamuudhaaf deemu maal fakkaata? Humna waraanaa bosona keessa kaawwatanii isaan otuu nu haleelanu wayyaanee faana dhaabbatanii Finfinneetti immoo isaan kunuunsaa jiraanneen maal balleessin?